Ashaama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee isinii dhiyaannee jirra amma matootii oduu. Dargaggoo Firaa'ol Shuumii Dambal mana hidhaatii baafamee ajjeefamuusaa maatiin himanii. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Nageellee Booranaa qabaachuun beekame. Ameerikaan Itoophiyaatti waraanni Eertiraa yakka namoomaa dalage jechuun qoqqobbii irra kaa'uu himte. Kan hordofaa jirtan walabummaanis neetwoorkidha amma oduu bal'inaan. Dargaggoo Firaa'ol Shuumii Dambal mana hidhaatii baafamee ajjeefamuusaa maatiin himanii. Firaa'ol Shuumii maatii isaa baadiyyaa godina Shawaa Lixaa jiraatan gaafachuuf gara qe'eetti galaa osoo jiruu konkolaataa irraa buufamuun poolisiin qabamuusaa akka odeeffannoo qabu hiriyaansaa bilbilaan himeera. Firaa'ol hidhamuusaa dhageenye utuu baay'ee hin turiin mana hidhaatii baafamee ajjeefamuun qarqara magaalaa Kaachisitti gatamuusaa miseensota maatii keessaa kan nageenya isaaf maqaa isaa dhokfate tokko miidiyaaleetti himee jira. Firaa'ol Shuumii waliin yuunivarsiitii tokkotti barachuu kan yaadatu hiriyaansaa kan biraan ammoo mooraa yuunivarsiitii Arbaa Mincii keessatti hojiilee sabboonummaa fi oromummaa danuu adda durummaan akka hirmaachaa ture ragaa ba'eera. Waggoota sadan dura yeroo warraaqsa qeerroo barattoota Oromoo adda durummaan sirna garboonfataatti qabsaa'aa turan keessa Firaa'ol nama tokko kan jedhu hiriyaansaa kun barnoota isaatti illee nama jabaa fi qaroo ta'uu dubbateera. Akkuma yeroo kaan maatii isaa dubbisuuf gara qe'eetti galuuf otoo jiru poolisiin humna addaa Oromiyaatiin bakka Ingaaggoo jedhamutti konkolaataa irraa buufamuun qabamuunsaa dhaga'ame mana hidhaa keessaa baasuun rasaasaan ajjeesanii qarqara magaalaa Kaachisitti reeffa isaa gataniiru. Firaa'ol Shuumii Dambal ogeessa injiinara makaanikaalaa yoo ta'u barnoota isaa digirii lammaffaa jalqabuuf qophii irra akka tures maatii fi hiriyoonni isaa maddeen keenyaaf himaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Nageellee Booranaa qabachuun beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo duula garbummaa hundeen buqqisuu cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan ba'aa fi kibba Oromiyaatti bobbaa maqaa qabeenyii qabsoo Nadhii Gammadaa fi Elema Qulxuutiin duula taasisaa jiruun magaalota to'ataa jiraachuun beekameera. Hagayya 24/2021 godina Booranaatti waraana bilisummaa Oromoon tarkaanfii diina irratti fudhateen magaalaa Nageellee Booranaa to'annaa jala akka galfate beekameera. Jiraattonni akka jedhanitti dhukaasa walitti aansuun guyyoota sadiif banamaniin magaalaa Nageellee fi naannoo ishee hidhattoonni waboo to'ataniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii wal fakkaataadhaan dhiibbaa mootummaa Abbaa Irree Itoophiyaa irratti godhaa jiru kallattii maraan cimsee itti fufee jira. Ameerikaan Itoophiyaatti waraanni Eertiraa yakka namoomaa dalage jechuun qoqqobbii irra kaa'uu himte. US waraana Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture keessatti sarbama mirga namoomaa keessaa hiree qabu jechuun hoogganaa waraana Eertiraa irra qoqqobbii keesseetti. Waajirri qabeenya US ibsa hagayya 24 baaseen hoogganaa raayyaa ittisaa Eertiraa Jeneraal Filiippoos Wolde Yohaannis irra qoqqobbii kaa'uu ibse. Sadaasa darbe naannoo Tigraay keessatti waraana hidhattoota TPLF fi loltoota mootummaa gidduutti dhalate hordofee mootummaan Ameerikaa waraanni Eertiraa lola sana keessatti hirmaate lafa qabate gadhiisee akka ba'u irra deddeebiin gaafachaa ture. Waajjira qabeenya US'tti muummeen to'annoo qabeenya alaa Jeneraal Filiippoos irra qoqqobbii kan kaa'e sababa lola Tigraay keessatti qaama yakka sarbama mirga namoomaa hamaa raawwate hoogganaa turan jechuuni. Ibsi mootummaa Ameerikaa kun waraana Tigraay dabalatee guutuu addunyaatti kanneen mirga namaa sarbaman irratti tarkaanfii fudhachuu itti fufna jedheera. Bu'uura qoqqobbii kanaan qabeenya Jeneraal Filiippoos kan maqaa isaan yookaan nama biraan Yuunaayitid Isteet keessa jiru ni cufama akkasumas US keessatti maallaqa yookaan qabeenya Jeneraal Filiippoos erguun ta'e irraa fudhachuun ni dhorkama jedhameera. Mootummaan Ameerikaa miseensonni raayyaa ittisa Eertiraa Tigraay keessatti loltoota mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uun yeroo lolan yakka dirqiin gudeeduu ajjeechaa namoota nagaa hedduu fi qabeenya saamuu fi mancaasuutti turan jechuun qeeqeera. Jeneraal Filiippoos hoogganaa waraana kanaa waan ta'aniif yakkoota kanaaf hooggana gaafatamaa fudhatanidha jechuun qoqqobbiin kun irra kaa'amus ibsichi waajjira qabeenya US kun beeksisee jira. Himannaan wal fakkaatu miseensota raayyaa ittisa Itoophiyaas dhiyaatee kan ture yoo ta'u ni yaadatama. Waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessatti naannoo Tigraayin alatti naannoo Oromiyaa keessatti gocha wal fakkaataa raawwataa turaniiru. Waraanni kun Oromiyaa keessatti bobbaafamuun gochaawwan suukanneessoo naannoo Tigraayitti raawwataa turu eegalullee humna waraanaa bilisummaa Oromootiin tarkaanfiin irratti fudhatamee iddoowwan garaagaraatti barbadaa'aniiru. Keessumaa giddugaleessa Oromiyaatti tarkaanfiin waraanni bilisummaa Oromoo waraana Eertiraa irratti fudhateen mootummaan reenfa isaanii xayyaaraan funaanaa turuu jiraattonni akkasumas ajajaan waboo zoonii gidduu sanyii nagaasaa himaniiru jechuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Egaan kabajatumtoota hordoftoota keenya oduun yeroo kanaaf qabnu isan gammaa ture. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii isiniin jenna.